Guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqqaali ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu jechaa kan kaabaas kan kibbaas kan dhiyaas kan bahaas iddoo jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qaqqabu. Arraas deebnee jirra barnoota keenya kutaa itti aanu qabannee deebnee jirra isinirraan banne isin bira jirra abshir waliin jirra isin dhisnee hartakka karaan deemnu hin jiru hojiin waan nu baay'ateef malee gar takka iddoo tokko iddoo nuti dhayinus waan takka hin jiru waliin jirra waliif jirra wal bira jirraan isiniin jaa barnoota keenya kan edda kara dhaabe paartii jahaffaa aggregate supply qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Barnoota waliin turtii gaariin isiniin jaa hin fagaatina. Dhufnee jirra kunoo aggregate supply jaa barnoonni keenya kaarraa aggregate supply. Mata duree haaraya maal jaa aggregate supply concept of aggregate supply yaadarmee maali aggregate supply dha. Aggregate supply jechuun maali akkuma gaafatti aggregate demand jennee demand irratti waa'ee demand waliin haasawaa turre arra aggregate supply irraa laalaa jechuudha. Isuma sanii wal fakkaata. Aggregate supply yoon jiraanne aggregate demand hin jiru. Isaan waliif backbone dha jechuudha. Waliif lafee duudaati. Yoo dhihee isaan hin jirre barbaadaan hin jiru jechuudha. Namni fedhii waan sana barbaadu yoo hin jirre dhiyeessituus wanta sirraa namni dhufee sirraa bitu waan hin jirreef barbaadaan yoo hin jirre dhihee isaanis hin jiru. Haala kanaan waliin deemna na hordofaa isiniin jecha barnoota keessanii waliin turtii gaarii like share subscribe comment godhuu hin dagatinaa. Likein sakandii xiqqaa isinirraan fudhattu like yoo like gootees harki sirraan muramu obboleessa kee guddistaa chaanaala oromootii waan ta'eef subscribe gootee YouTube irratti daqiiqaa muraasa yoo laalteef waachaa horiin kiyya gabbu'ee jira waan ta'eef waachaa horiin kun akka guddatuuf haala mijeessitaa. Wanni takka wanni irratti hin jiru gama fuula duraattis waliin jirra. Abdurritich miidiyaa waliin turtii gaarii isiniin jecha gara barnoota keenyaatti gaayis waliin haimalluun isiniin jaa kottaa waliin haa barannuun wal cinaa jirraa waan ta'eef hin fagaatinaa. Concept of aggregate supply jaa. The aggregate supply aggregate demand and aggregate supply model is the basic macroeconomic model. Model isaanii maali? Model aggregate supply fi aggregate demand kun model eenyuti? Model macroeconomic kayalleessan jechuudha. Macroeconomic whole economic concept kayalleessan jechuudha waliini. In aggregate macroeconomy keessatti jechuun waa'ee aggregate hedduminaan laallee turre. Micron ammoo MI qabusan individual kan dhuunfaan hojjetamu kan jennee laallee turre jechuudha. Haala kanaan hordofaa isiniin jecha yaadarmee dhiheessi waliigalaa concept of aggregate supply halaallu. Aggregate demand and aggregate supply model is the basic macroeconomic model. Kuni modela maaliiti? Modela macroeconomic tije. For what? For studying output and the price level determination. In aggregate demand is one side of what? Economy and aggregate supplies other side. Akkas jaa kana jechuun maali amma na hordofi kana jechuun waliin amma qalbii qaamaan wal bira jirru murteessaa sadarkaa jechuun amma gatii qorachuudhaaf jechuudha. Gatiin qorachuuf fedhiin waliigalaa gama tokkoon diinagdee yoo ta'u dhiheessi waliigalaa ammoo maali? Gama biraatiin dhiheessi
waliigalaa jechuun baay'ina meeshaalee san yookaanis tilmaamaan haga wanti san barbaadu takka iddoo sanii dhiyeessitee wanti dhiyaate san barbaadan san argachuun isaa sun maali? Dhiyeessa waliigalaa jennaan. Namni waan san barbaadu dhiyeessa waliigalaa san over waan sanii olitti yoo dhiyeessu ta'e dhiyeessan irraa fudhatee fedhii isaa irraa guuttannaan wanni san maali? Dhiyeessa waliigalaa jennaan. Kun ammoo barbaadaa waliigalaati. Barbaadaa waliigalaa waan dhiyaate san argachuudhaaf iddoo san dhaqee waan san fedhii isaa guuttatee kan argatu yoo ta'e inni sunis maali? Barbaadaan fedhii isaa guuttannaan barbaadaan san achirratti waan akkati waan barbaade san waan fedhii waan sanii yoo guuttatee fedhiin isaa guutamu ta'e wanni sanis maali? Haaluma isa kanaatiin deebi'an itti kennamaa jechuudha. Hot aggregate supply refer to the quantity supply of aggregate supply refer to the quantity supplied of all goods and the service. Real GDP gross domestic product jechuun beektan oomisha biyya keessaa jechuudha. At what various bal'inaan jechuun price level ammallee level of what sadarkaa galii biyyaatiin jechuudha. Centers purpose kana jechuun maali? Qot dhiyeessi waliigalaa kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Amma dhiyeessi waliigalaa sadarkaa dhiyeessi waliigalaa jechuun baay'inni kana jechuun maali? Baay'inni meeshaa fi tajaajiloota hunda gross domestic product kanneen san jechuudha. GDP sadarkaa gatii adda addaatiin dhiyaatan ammallee walakkaa yookaanis wanni isaan barbaadan san kan argamu fedhii waan sanii guutee quufaadhaan kan dhufu yoo ta'e wanni san purpose jennaan. Wanni san maali? Purpose. Isa kana jechuun wanti sila ati barbaadde san achirratti dhiyaatee jira jechuudha. Achirratti waan dhiyaateef fedhii nama sanii achirraa waan barbaadan san waan achirraa argatuuf meeshaan gosa adda addaa oomisha biyya keessaatti yookaan iddoo sanitti dhiyaatu ta'e wanni san bakka quufu jechuudha. Achirratti ni argamu taanaan purpose. Wanni san namni hundinuu fayyadamaa ta'e jechuudha. Wanni haalli sun guutame wanni kun maal jennaani? Aggregate supply jennaan jechuudha. There is what direct or positive relationship between what price level and the amount of what amount of real output that firm offer for sale. Haala kanaan laaluu dandeessu. Kana jechuun maali? Yeroo kana jechuudha. Dhiyeessii amma ati dhiyeessite kun jechuudha. Sadarkaa dhiyeessii kana irratti jechuudha. Namni tokko jechuudha waan dhiyeessu san gatii isaatii fi hamma oomisha dhugaa dhaabbileen isa yookaan kaampaaniin isaa jechuudha. Kaampaaniin gurgurtaa san jechuudha. Dhiyeessan gidduutti hariiroo kallattii maamila isaanii akka ni guutu yookaanis gaarii akka hariiroon isaanii akka isaan gidduutti cimu ni godha jechuudha. Dhiyeessi waliigalaa kun maali? Hariiroo isaanii akka cimtu ni godha. Wanti kun fedhii jara lamaan jidduu jiru guddisaa deemaa jechuudha. Asirratti qottu aggregate supply include both short run age kana jechuun aggregate short run aggregate including both short run aggregate supply short run aggregate supply and long run aggregate supply jeetti bakka lamatti qoodee dabre. Kana jechuun maali? Short run aggregate supply and long run aggregate supply are discussed in the what following section. Akka armaan gadiitti isa kana discuss goonee ilaallu. Maal goonee ilaallu? Goottu the Keynesian supply curve is horizontal. Amma kuni maali? Keynesian supply curve kun jechuudha. Keynesian supply curve is horizontal. Curve isaa maali? Horizontal labbaa adeemu san jechuudha. Firmi asirratti sirrii ilaali. Keynesian supply curve is what horizontal. Wanti kun maali? Curve isaa curve fedhii irratti maali? Horizontal labbaa deema jechuudha. Firm will supply daldalaan takka jechuudha. Will supply wanta dhiyeessuu irratti jechuudha. Whatever amount of good is what
demanded at the existing price level since there is what unemployment. Hoto amma khaysan amma kana jechuun karviin dhiyeessi keessiyaanii kun maali horizontaaliidha. Fedhiin isaa maali karviin sararri karvii isaa yookaanis giraafii irratti hoggaa ibsinu horizontaalii sararamaa jechuudha. Dhaabbileen hojii kun maali dhaabbilee hojii dhabdummaa waan jiruuf sadarkaa biyya keenyaatti gatiin jiru maali meeshaalee barbaadaniin kamiyyuu dhiyeessuu yoo dadhabuu teessamma dhiyeessuus dadhabuus danda'u. Hogga dhiyeessuu irratti dhaabbileen isaa maali miindaa amma jiru akka gartee sadarkaa biyyaatii wajjin kan wal madaalu akka barbaadetti jechuudha. Humna nama baay'ee argachuudhaaf kan itti dandeessu jechuudha. Gatii ummata san hojii dhabaa san madaalu wajjin akka gatiin sun deemuuf waan san maal godhaa ni godhaa jechuudha. Current wage average costiin isaa jechuudha gatiin isaa of production oomisha jiru wajjin assume not to what change in their output level change sadarkaa biyyaatii wajjin jijjiiramaa jechuudha. Sirriitti hordofi. Kana jechuun amma classical what? Classical aggregate supply curve is vertical. Kun jechuun amma maali? Classical aggregate supply curve is what? Vertical. Inni vertical jechuun V shape bifa U fakkaatee akka V'tti kan ol garagalu jechuudha. Sarara curve onnaa irratti giraafii irratti jechuudha. Indicating that the same amount wanni isaa hundinuu maali wal fakkaata sarara irratti of good will be fedhii dhiyeessaa sanii irratti jechuudha. Will be what? Supplied whatever in the price level based on what? Assumption. Warreen seera kana deeggaranii wajjin based on assumption what? Labor market. Marketii sanii wajjin ammas in always in equilibrium. Wanni sun maali? Sanii wajjin the same wal fakkaata. Equilibrium jechuun gaa wanni hundi kallattii jidduu irratti jechuudha. Wanni hundinuu sarara hunda irratti state balance jechuudha. Full employmentidha jechuudha asirratti. Equilibrium jechuun wanni hundi kallattii hundaanuu walitti galoon isaa kun wal qixaa jechuudha. Gamaa fi gamanaanis wanti kun wal qixaa jechuudha. Iddoo sararri hundi itti walitti dhufanii itti wal qixaatan san maali? Based on equilibriumidha jaa. Always wanni kun yeroo hunda maali? Equilibriumidha jaa. With full employment. Asirratti unemploymentiin hin jiru. Full warreen hojii qaban asirratti bakka quufaadha badhaawaa jechuun ni jira asirratti waan jiruuf the labor of what? Labor force is what? Labor forces run push up asirratti jechuudha. Isa run push up kanarratti jechuudha. Halaaluu jaa isa bara 2010 irratti jechuudha. Hootu asirratti maas jalatti halaaluu waliin over hot upward sloping aggregate supply curve short run yamma kana halaaluu. Short run is time horizon during watch which at least one of the firm input cannot be what? Cannot be varied. Whereas what? The long run is timing horizon that is long enough. Achirratti maali? Long is mal enough jechuudha. Gaha. For a firm to vary what? Of its input. Hot. Asirratti maali amma? Wanti jiru asirratti gatii isaatii waliin kan wal madaalu. Asirratti kan wal madaalu jechuudha. Kanaaf wanti kun wal madaalaa ta'ee argame jechuudha. Isa kana haala kanaan kan laallu yoo ta'e asirratti wanti jiru maali? Karbii isaa sanii waliin walitti dhufeenya haa qabu jechuudha. The amount of output firm daldalaan takka jechuudha. Amount isa output firm are willing fedhii isa waan san qopheessu waan san dhiyeessuu irratti depend on what price maalirra dhaabbata price irratti dhaabbata jechuudha. They receive barbaadan ammas waan san fudhatu for what? Their what? Good and the amount of which they have to pay. Waan san pay godhuuf jechuudha. Waan san pay gurgurachuudhaaf for labor and other
factor of production oomisha san irratti ni hirkata jechuudha. Oomisha irratti maali ni hirkata. Kanuma jechuun biraami. The amount of output firm is what willing to supply. Fedhiin supplyyoota kanaatis warreen amma daldalaa kun jechuudha. Depend on price irratti dhaabbata. Received warreen amma received godhanii jechuudha. In their wood good tajaajila isaan irra argatan kana warreen barbaadanis tajaajila san yeroo irra argatanitti fi ammallee amount which they have to pay. Warreen wanta kana bitanis labor and other factor. Factoroota biraa oomisha kanarratti production kanarratti maal godhu ni fidu jechuun qabu. Kana wajji walgituun waan san hojiirratti apply godha jechuudha achirratti. Yeroo kana maaltu jira amma asirratti. Accordingly, the aggregate supply gizee kana aggregate supply curve reflect what? Reflect condition is the factor market as well as good market. Hala magaalaa sanii irratti condition isaa maali? Curve isaa reflect kan ta'u yookaanis kan irratti waltuqee walqaxxaamuru jechuudha. Haala qilleensa magaalaa sanii yookaan gabaa sanii irra dhaabbatee yookaan gabaan ol jiru ta'e ol hanga jiru ta'u gad haala isii sanii irra dhaabbatee tajaajila kennuu qabu haala magaalaa sanii irra dhaabbatee hundeessee kennuu danda'a jechuudha. Haala kanaan laalama wanti kun jechuudha. Kootu haalaan lummas kan itti aanu haalaallu. Short run aggregate supply. Short run aggregate supply halalu. Short run aggregate supply halalu amma fakkeenyaaf. Asirratti short run aggregate supply gizee ilaallu jechuudha. Asirratti wanti nuti ilaaluu qabnu maali? Wanti nuti ilaaluu qabnu the amount short run aggregate supply. Short run aggregate supply. Short run aggregate supply. Short run aggregate supply curve mali show gizee khafnu jechu quantity supply of all good. Mali quantity supply of all good and service. Tajaajila san irratti dhaabbata. Isa tajaajila kamii irratti real GDP oomisha biyya keessaa isa dhugaa ta'e irratti dhaabbata jechuudha. Outputiin amma achirratti maali? Outputiin maali? Garaagarummaa qaba jechuudha. Difference price level gatii biyyaatti yookaan internationality wajjin gatii biyyattiiti waliin maali? Garaagarummaa qaba. Ammallee centers purpose achirratti tajaajilli hundinuu maali? Gahaadha jechuudha achirratti. Notice also that short run aggregate supply curve is upward. Asirratti gizee kana maali? Short run aggregate supply curve irratti curvein isaa maali? Upwardidha. Ol deebi'aa jechuudha. Bifa maaliitiin? Bifa U shape yookaan V shape'itiin ol garagala upward. Jalaa ol deebi'aa jechuudha. Ammallee maali? Yeroo inni jalaa ol deebi'u slopingiin isaa san jechuudha. As price level is refer what? Firmness increase. Hodda amma daldaltoonni asitti irratti jechuudha. Quantiin isaanii maali? Quantiin isaanii increase ta'a. Ni fedhiin isaanii ni dabala asirratti. Supply of good and service as what? As price level is drop. Firm is what? Gizee drop ite jechuudha. Tajaajilli warreen dhiyeessa kanaa jechuudha. Dhiyeessi tajaajila kanaa good and service tajaajila gahaa akka kennuuf good and service irratti supply quantity supply kun maali? Maal ta'a? Price level gatii biyyaatti hojii drop ta'a. Gaafa gatiin biyyaa drop ta'u yookaanis gaafa dhaabbate yookaan gatiin biyyaa kufu jechuudha. Hanqatu yoo hanqina qabaate jechuudha. Firm is decrease the quantity supplies what? Good and service achirratti jechuudha. Quantity supply of good and service. Quantity supply ni achirratti gad deebi'aa jechuudha. Haala kanaan ni ilaalla. Yeroo ilaalle wanti keenya maal ta'a? Isa kanaa wajjin the same ta'a jechuudha. Haala kanaan mallattoon isaa isa kamii wajjin shape isaa haalaallu. Way short run aggregate supply curve upward sloping. Inni kun upwardidha. Akkamitti upwardidha? As jalatti ni ilaalla gad deemnee.
hottu isa kana jechuudha. Haala kanaan ni ilaalla. Short run aggregate supply curve isa amma isin agartan kana jechuudha. Bifa amma isin agartaniin aggregate supply curve maal ta'e asiin akkanatti ol deebi'a. Upwardidha jechuudha sarara kanarraa ka'ee. Kana oomisha biyyaatti irratti dhaabbataa jenne. Kanaaf wanni inni barbaade san maali? Yoo gatiin isaa wal dhabe sloping curve isaa upward wanni itti ta'eefis isa kanaaf ol garagalee jechuudha. Bifa U shapeetiin yookaan V shapeetiin jechuudha. Amma if duuba deebinee halaallu. Kun kennama isaati. Haala kanaan economists have put forth few explanation from which we will discuss only two of them: sticky wage and worker mispresentation yaalallu as jalatti jechuudha. Sticky wage kafaltii isa kana halaallu amma haala kanaan jechuudha. Kafaltii isa halaallu kanarratti imma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yeroo nuuf kaa'u jechuudha. Mistiikeeyin kun haala amma isin arkitan kanaan jechuudha. Ilaalcha dogoggoraa amma fakkeenyaaf wanta kanarraa hubachaa dhufteen sticky wage kafaltii mindaa sticky wage kana jechuudha. The same economist wanta the same economist kanarratti believed that wage are what? Sticky or inflexible dha jechuudha. Inflexible wanti kun inflexible yookaanis kan walitti inflex ta'e jechuudha. Walitti kan naqame jechuudha. Haala kanaan jechuudha this is case sababni wanti kun walitti naqameef jechuudha. Due to the fact wage are locked in for what? Few years due to labor contract agreementiin isaanii kontiraataan kan kaa'ame locked hatee jechuudha. Kanaaf wanti isaa kuni maali? Agreementiin kontiraata isaa achitti locked waan ta'eef due to labor contract agreementii waan qabaniif entered into what? Between worker and employer. Hojii kanarratti jechuudha hojjettoonnii fi warreen hojii kana hojjetan akka fakkeenyaatti yoo laalle for example management and labor may agree to managementii fi jechuudha. Agreementii kanarratti laaboroonni waliin warreen waan kan hojjetan jalqaba agreementiin isaa waliin galtee walii mallatteessan are what? To lock in wage for the next one yoom wage waggaa dabre amma wanna dabre irratti jechuudha. Wage mindaa isaanii jechuudha. Next one isa dabre irratti 3 year ji'a sadiif jechuudha. Ji'a sadiif maal godhan irra lock wage ni lock harkaa cufame jechuudha. Agreementiin isaanii lock in wage for what? Next one 3 year harkaa cufame harkaa qabame. Kanaaf both labor and management may what? See, this is their best interest. Isaan hundinuu bu'aa waan san irratti ni dhaabbatan jechuudha. Haala kanaan jarri kun asirratti waliin galle. Gizee biraa kutuma itti aanu kana asirraa irra isinii deebi'ee qixa sirriitiin akka adda isinii bahutti adda isinii baaseen itti isiniif deebi'a. Barnoonni keenya kaarraas kanumaan raawwata. Like, share, subscribe, comment godhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Barnoonni keenya kaarraas asumaan raawwatama.